Hasanati hasoftu hasa diplomati hasa ogansa hasa party hasa biyya tasgabbeessu yoo biyyi jiraate filannoon jiraata ka hasa biyya ceesisu dubbatta hasa jeequmsa hasa fonqolcha hasa gataniif kuffisu ani gatamuudhaafis gatuudhaafis qophiidha jedha filannoo kamirratti deeme filannoo ta'ame Jawaar. Amma waan dubbata fakkeenyaaf rakkoolee Oromiyaa keessatti miiraan deemuu hin qabu nuti Jawaarin bakka guddaa arguu feena xiqqaatus danatus yoo inni paarlaamaa keessa galee ummata kanaaf sagalee yoo ta'e irra caalaa dhaggeettii amma qaburra caalaa argata. Mee anwaasi gaafan Jawaarin kun utuun irra paartii isaa injifatee moo utuu biyyitti dabalame irra jaallatta fakkeetti. Ammaltu nanaqaa lammanuu nagaa taanu malee irra kamiin si wayyaa. No, wato kontina wayyuu ifuma gaafadhu kana isaaf kamtu si wayya jedhii isa gaafadhu. Si fakkaa uummata Oromoo tokkotti fakkeenyaaf. Ana fi Oromoon paartii lama sadii qabaachuun normal Oromoo fayyada. Kafaawun immoo injifachuu danda'a itti mootummaa kana shakka kafaawutti immoo. Maaliif injifatu yoo obsa qabaate obsaan malee miraan hin ta'u ka ergichaadhaan hin ta'u. Ergichaan baay'ee ka fayyadu badhaadhina fayyada kana beeki. Adeemsi Jawaar kun badhaadhina fayyada. Amma badhaadhinni Jawaarin filannoo keessaa baasuudhaaf carraa bal'aa qaba. Maaliif waan inni asitti haasa'u kana fuudheetuma kunoo shoror keessaadhaa siin jedha. Kana laa ati ulaa bantee kaatee kennitee fi kaatee maaliif akkana na godhanii ulaa banaa dhiiftee hattummaa galeen jettu. Ulaa kee cufattee hattuu ofirraa eegda shukukkii eegda. Amma gaa'isha abbaa giddii Jawaar waa'ee Oromiyaa keessatti ta'u bifa amma dubbataa jiruun dubbachuutiin ta'ettamoo dubbachuudhuma dhiisuu qaba jettamoo dubbiin inni dubbataa jiru soba jettamoo dubbii dubbataa jiru sana dhimma dantaa isaatiif jedhee waan kana maal akkamitti ilaalte waan kana. Akka paartii kaafaawotti maa paartiin mormituu isaaf kaafaawoo qofaa miti abaawoonis ni jiraam warri qabsoo karaa nagaa qabatan jirum ta'aa jirum yaayyuu meeqa jira seeti achi keessa habiibi ta'anii guyyaa eeggataa jiru guyyaa filannoo eeggataa jiru. Kaafaawon wanti amma gochuu qabu qeequmsis afaan dippiloomaatiitiin afaan dippiloomaasii ta'een qeequu qaba. Fonqolcha yaadaa filannoo abjuu godhachuu hin qabdu. No akkamitti haasaan kan kenni viidiyoo kun hin liqinfamu moo akkam godhama gaa? Inni amma miraan cal jettee guddi diaspooraa quufaa fuuldura kan kee taa'u goo argitu kana haasoftu kana booddee sagala viidiyoon sun hundin waraabbatee lafaa qaba. Kun ta'uu hin qabu. Miraan dubbachuu hin qabu inni. Bor biyya sana gaggeessuu danda'a. Yoo carraa Dr. Jawaar Mohaammed carraa biyya bulchuu argate gaaf guyyaa yeroo inni bulchu namni tokko ka'ee akka Jawaar Abiyyi irratti godhu kana yoo Jawaar irratti godhe Jawaar inni isaa nama kana. Gaaffiidha kun never hin dhiisu dakkan dakkaa godhan kwaan qabatanii deeggartoota isaa waan godhan nagartu arrabsoo jarree arrasee arrabsan waan mukaawwan Saawudii keessa wal barbaadan silaangoo qabatanii siloo ardiirraa si balleessuun bar sirrii miti kun. Okay. Adeemsa kanaan ka fayyadamu immoo badhaadhinaaf baay'ee bataam banaadha bakka forfeedhaan mo'achuu jechuudha bar filannoo isa dhufu forfeedhaan mo'achuudha. Akkamitti Jawaar mee uummanni natti faradu Jawaar filannoodhaaf hin gala Oromiyaan adeemsichi kun dhuguma kan ni galchu daandii xaragaa jira bor filannootti dhiyaachuudhaaf inkwaan Itoophiyaa galuudhaaf miti Afrikaa irra ejjechuudhaaf imala adeemsi kun Afrikaa Keeniyaa sana deebi'ee deemuudhaaf hin ta'a adeemsi kun. Isa ture utuu Itoophiyaa galee amma inni dhama ture seeraan. Gaaffii maalan beekaa jechuun akka obboleessa nama seene abadan galuun qabu amma haga dubbii keessaan fixee jara wajjin nagaa buusutti haasaan akkasii hin jiru habiibi. Jechuun utuu Itoophiyaa galee ni dhama jechuudha yaadichi yookaan seeraan. Eenyuun ijaartee hin gaafatama. Ijaaree jedhee jiraatu. Miseensa badhaadhina keessaa hoggana badhaadhina ijaareera jedheera. Agaye. Nama ijaareera jedheera. Ishee nama ijaarte as fiti. Maal hojjaa ijaarte? Fonqolchaaf ijaarte. Isuma inni dubbate irraa ka'uun
لا كنا وان انتاني أدمسي انتاني كان سكالو نوما سكالا وان تف نوتي جوارين هرز عري باسي فيسبوك الرحيم فينو كان هاتون كإسان فولورا بربادو هاتون إسان كتابة ساشا كالاتي كان بريزا إرغود إزو دندسو كان إزات قرتي هاتو إسان أسايلمي بربادو إس Ugayo dubbanne dhugumatti hadda kannatti dhagaamu Oromoon angafa dhabu nama barate dhabu maanguddoo dhabu jaarsa dhabu abbaa gadaa dhabuutu natti mul'atan nama isaan dhiisii qooyimee tasgabbaay nama isaan jedhu dhabuu keenya natti dhagaamaan akka kotti jechuudha qabanii isa nama tokko isa fuudhanii deemanii Dr. Abiyyiin gatteessisanii jara kana laman ati Abiyyi jaallatus jibbitus mootummaa keeti akka mootummaa keeti ilaaluu qabda gaafa abbaan kabaje ormii si kaba isa kabaja haddaati Abiyyiin xiqqeessinaan ormii agam akka sheer gootee kaate jechota Jawaar achi booda deebitee immoo siistamaaf እሱ እንደዚህ ነው isa durii viidiyoo Itoophiyaa out of Oromiyaa out of Itoophiyaa isa jedhu isa meencaasan gadi baasanii gaaji baasanii isaanitti xiqqeessu deebisanii abadan jara bira tulfeenyaan argatu abadan argatu mo biratti argatu Oromoo biratti argata yoo dhabees Oromoo biratti dhaba. Okay, nesi tiran deebi'a xiqqoo si carraa namaa kennina barii bilisummaa bagana gaannufte. Bagana gaannoo idan tokkuma akkasuma abbaa gidduu dabarsanu. Hayyee waan kana irratti yaada qabdu waan deebisaa galatoomsaaf. Hayyee galatoomsaaf. Okay. Dhugaa abbaan giddii gaa mootummaa difendi godhaa jira garuu haa ta'u immoo mootummaan kun yoo akka nama Oromoo tokkotti ilaalle mootummaa kana namni itti ka'ellee hin jiru maaliif ufumaan uf diige ufumaan akka uummata biratti illee fudhataman qabaanne kan uf godhe isaa jechuudha tokko daandii siyaasaa dhiphisuun isaa paartiilee siyaasaa ta Oromooti isaa taatu ta biraa waliin gattaa'ee haasa'uu dhabuun isaa qabsoo irra bosona keessaa godhamaa jirtonan leefi namni sababa ta'e isaa jechuudha. Maaliif mootummaan kun mootummaa Oromooti aangoo Oromooti garuu gaafii Oromoo haa haftuuti Oromoon lubbuun jiraachuu waan dadhabeef adama fakkeenyaaf obboleessa kee tokko yoo sirraa ajjeesanii dirqama teessee du'an eeggattu jechuudha. Eessa filatta bosona filattaa jechuudha. Kanaaf mootummaa kana namni jibbee osoo hin taane hojjuma inni hojjetuutu uummata Oromoo illee itti kaase. Ammoo mootummaan tokko uummataa wajjin wal dhabee umriin qabuma akka abbaan giddii as dhugaa lafarra jirtu. Uummanni Oromoo mootummaa kanatti ka'ee jira ammoo waraana adda bilisummaa Oromootiin wal lolaa jiran. Hayi uummanni Oromoo mootummaa kanatti akkamittiin ka'ini? Fakkeenyaaf waraanni irra dirree keessaa gaggeessu kun uummata Oromoo keessa taa'etti qabsoo gaggeessaa jira. Waraanni waan qabate lafa qabate qaba. Waraanni lafti inni jirreessa jira. Kaleessa beekirraa ka'e har'aan tana Arsii yoo fudhatte Iddugala Oromiyaa yoo fudhatte Baha Harargee yoo fudhatte hanga Jimmaan ga'utti lafti waraanni kun hanqatee hin jiru jechuudha. Waraana harka jira warra tamma maqaa waamte kun waraanni bilisummaa harka jira. Lafti isaan harka jirtus jirti lafti isaanii saayinsii waraanaatiin seenanii tankaafii fudhatanii bahanis baay'eetu jira jechuudha. Waa wal sochii waan atiillee sooshaal miidiyaa fayyadamtaa waan argaa jirtu jechuudha. Saayinsii waraanaa inni laayittu akkam. Fakkeenyaaf waraanni riphee lolaan tokko iddoo irraa iddootti sosso'ee tankaafii fudhatee deebi'a. Bakka humni diinaa jirtu yookiin kaambiin diinaa jirtu bakka sana deebi'ee tankaafii fudhatee deebi'a. Bakka qabatuun si barbaachisu tarkaanfii fudhatee waraanni tarkaanfii fudhatee bakka isaatti deebi'ee bayi kottu sin deebisa. Sagaleen isaa jeeqaa jira dhugaa sagaleen ni deddeebi'e tokko. Baya deebi'u ammasitti kan baa'oo woboo deeggaru bareedaa hoo'ee jira. Inni dubbatu waliin ni badaa dubbii miti tarii waraana wayii nutti qindeessaa jira. Meeshaa anti koo dubbadhu hojiitti jira tokkummaa dhiifama. Sabaruun dirqama gaa'e sabaruun dirqama obsuun furmaata waa hundaati. Moodiitarii nama amma bayoon laarkisaa wargitaniitu ta'e naagalchaati. Boogalee miutii irra jirta unu dhagaaraatti.
Tokko kennii fi Musaabiif qoy. Hayyooti Musaabittiin darbini galatoomati miyuutii godhadhu. Biqiltuu Wallaggaa maal barbaadde ati dhimma kanaa moo ajandaa biraa wayii qabdaa? Okay, ani ajandaa biraallee hin qabu. Haaluma dubbatamurraati waan dubbadhu hin qabayyuuti. Maal dubbachuu barbaadda? Ani warri mootummaa kan akkanatti faarsan hojii isaatu itti tole moo haaluma gandummaa kanaan waanuma ganda isaanii ta'aniif akkanatti faarsu moo Galatu asirratti gaaffii qaba utuu sin fageessini gaaffii qaba. Ganda kamtu faarsa mootummaa kana? Hojiin isaaniitti tolee toon taane haaluma gandummaa. Bari bilisummaan agarsiisan argitan. No, walii sirreessaa deemnu. Walii sirreessaa deemnu asitti wal bira darbuu hin danda'amu. Ganda kami gandummaan mootummaa faarsu moo hojii mataa itti toleetti? Ganda kami inni mootummaa faarsu? Lakki anammaan arge kanatti warruma ganda achii ta'etu mootummaa kana jala kurkuku. Ganda kami ganda achiisu ganda kami? Taane jechuudha. Siigaleera iddoo fedhe yoo ta'u anammaan argutti jechuudha siigalee. Jechuun warra ganda sanii naatu ganda kan barri hojjete osoo hin taane mootummaan kun gaarii hojjete. Waliigalaa deemnu poliitikii yaqaali. Biqiltuu waliigalu. Waliigalu waan si sirreessaafani ganda kami? Ani ganda kami isaarraati maalan beeka maal jimma dheedhaan mitiiree warruma jimmaa tokko dubbata malee wanti jedhamu hin jiru beeki. Okay, galatoomi. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa eessadha? Oddoo fee haa ta'an inni kun nan ilaallatu garuu. Waasitti maka waa sirreessaa deemna jechuun jibbiinsa warroonni jibbiinsa gandarraa qabdan hin bilisoomtanu qiyaamaa ganam naamana. Maalli kun akkanuma mitiiri amma Jowaar beeki ko nama diirii tokkoon diina raasudha beeki. Akkasitti qeeqamaa jiru kun jechuudha. Waa dhugaa tokko sitti hima isa kana liqimsituma siin addooftu. Warri dhimma gandaa irratti qabsooftan amma qiyaamaa lafti kun jireenya irraa dhuftutti hin bilisoomtan. Isin maa gandummaa malee isa kam gaarummaa ejjete mootummaan kun gaarummaa isa kam ejjete. Qoyka obsaan dhugaa hima waan ta'eef qoyka warri ganda irratti qabsaa'u obsi warri ganda irratti qabsaa'u yoo qaamni isaa bilisoome sammuun isaa abadan hin bilisoomu boolla keessatti illee awwaalcha keessatti illee hin bilisoomu kaansarii dhumaan nyaatamaa deema. Isin warri maqaa dawoo godhattanii maqaa gandaa deemtan wallaahi hin bilisoomtan. Amma lubbuun isin keessa jirutti hin bilisoomtan. Amma qaamaatti illee bilisoomtan jechuun ati warra makkana dubbatu. Waa'ee gandaa kana hin jaallu waan ta'eef sitti hime dhukkuba si keessa jiru baasuu dandeessa waa'ee gandatti quba qabde. Awwallaggas ta'ii shawaas ta'ii mucaan zimmeechuun dandeessuu himadheen fixaa barra akka hin dogoggorte bara. Zimmeechuun dandeessuu ati. Warroota tokkollee waan dogongoree hin qabu mana keetii na darbachuu dandeessa malee inni kun beekama warra sibukeetii akkana dubbatu maaliif sila akkas hin jenne maal sin godhe amma fakkeenya yeroo inni itti Jawaariin qeeqaa ture Jawaar waan inni jibbummaa irraa qabanii akkana dubbatu malee maal balleesse beekin qabsoo kana dhiibee fidee asiin gahuu bar Jawaarii hanqalama tokkoon diina raasaa ol beeki. Hayyee dhaggeeffadhu. Aishi Jawaar dhaggeeffadhu sana sin mormine abaluu fidee miti sana miti rakkoon. Booda moolammaadha akkanaan hin jenne deebite. Ittan deebi'a. Warra mallee maqaa gandaatiin qabsooftan irran sii deebi'a dhaggeeffadhu sirriitti. Hin bilisoomtan amanaa fudhaa kan. Waraana bilisummaa yoo haadhamnu ilaala. Bilisummaa yoo haadhamnu tokkummaa yookiin yaada koo xumura deembaana siyabboo. Amma bar waa'ee gandaarraa waanifate akkatti yaada wal xumurachiif nu hin qabnu. Sababni isaan maqaa gandaadhaa. Isin iyyuu rakkoo qabdu malee warra si bukkeetii akkana dubbachaa ture kana maaliidha hin gaafanne. Namni dhimma gandaarratti dubbate abbaan giddi. Malee waan mootummaan kun hojiin isaa isinitti toleeru hin qabala tokkummaa. Hojiin mootummaa kana isinitti tole osoo hin taane ani nama nyaata. Hin taane Oromootti hin tolle beeku. Oromootti tolle beeki. Oromootti tolle Oromoo nama ajjeesaa jiru Oromoo nama nyaata Oromoo hiyyeessa ajjeesaa jiru kana namni Oromoo isa jaallateeru tokko illee. Amma na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa Oromoo kutaa tokko miti kan jalatti bulaa jiru. Wanna hubachuu qabdu. Wallagga mootummaa jalatti bulaa jira. Hundumtuu isa jibbee jira. Oromoo kan ta'eyyuu isin hundumtuu warra achii kanayyuu jechuudha. Waan gaarummaa isinii go'ee osoo hin taane. Wanti isaa jalatti kaabuuf jettanii akkas gootu malee gaarummaa isaa tokko iyyuu hin argine nuyi mootummaa. Hayyee galatoom ishi dhagaye. Ilaa qabsuu dhagaye waan sitti himan. Qoy boggalee koo dhiifama naa godhi loliistii jiruuti. Dhiifama naa godhi waan itti himan. An fakkeenyaaf marroo wallagga jedhee wallagga jibbe bilisoomuu qaba. An qiyaamaa gara makka hin bilisoomne nu beeka. Wallagga jedhee wallaggaan maqaa wallaggaatiin deema ote.